Akkam jirtu daawwattoota keenya. Otuu sagantaan kun hin jalqabiin dhaamsa gabaabaan isiniif hin dhiyeessa. Peejii Feesbuukii Keelloo Miidiyaa hordofuu hin dagatina. Itti dabalee bakka follow jedhu sana tuqaatii isa Siifar jedhu cuqaasa. Akkasumas YouTube fi Instagram peejii keenya hordofaa. Itti dabalee chaanalii Telegram keenyatti subscribe gochuu hin dagatina. Sagantaa kana Keelloo Miidiyaatti isiniif dhiyeessa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Keelloo Miidiyaa ilaalcha haaraa. Kabajamtoota daawwattoota Keelloo Miidiyaa fi akkasumas immoo ogeessota seeraa idil addunyaa Oromoo waliin wal qabatee sagantaa waa'ee jecha ragaa jedhu irratti dararaa fi sarbiinsa mirga namaa kan ilmaan Oromoo keessa dabarte akkasumas immoo kan yeroo ammaatti ilmaan Oromoo keessa jirtu kan agarsiisu kan nama barsiisu gara fuulduraattis dhimmoota seera walii wal qabatee akka ragaatti seenaadhaaf kan ol taa'u fi legal remedy yookaan immoo furmaata seeraa barbaachuu keessatti ogeessota seeraa idil addunyaa Oromoo kan fayyadu jechoota ragaa kan itti qindeessinuuf funaannu sagantaan kun kan isiniif qophaa'e an Heenok Gabbisaatiin asii ilma Oromoo tokko kanaan dura kan rakkoof darara hedduu keessa darbe waliin wal simbarsiisa jecha ragaasaa gama kanaan dhageenya baga nagaan gara sagantaa keenyaatti dhuftan isiniin jedha. Obbo Abdallaa Huseen Jiloo jedhama. Obbo Abdallaa baga nagaan dhufte. Isinillee baga nagaan nu eddani. Ati umuriin kee meeqa amma? Amma umuriin kee 36. Rakkoo maalii sirra ga'e? Yoom sirra ga'e? Yoom qabamtee hidhamte? Kana daawwattoota keenyaaf gabaabsitee ibsuu dandeessaa? Eeyyan ibsuu danda'a akka gaariitti. Ani kan qabame bara 2008 akka lakkoofsa Habashaatti qabame. Iddoon itti qabame immoo Asallaa buufata konkolaataa fa'aa qabame. Qabamee erga iddoo dukkanaa mana addaa geeffame jechuudha. Iddoo dukkanaa mana baay'ee qabbanaa'u baay'ee cold room dark room ta'e keessa geeffame. Iddoo suni manni sun lakkoofsa 4. Manni sun lakkoofsi isaa 4. Lakkoofsa 1-5tu jira. Manni an kophaa kee keessatti hidhame lakkoofsa 4. Iddoo san geeffameetiin dararaan hedduun irra ga'e jechuudha. Dararaan tumaanii mataa kee kana duubaan as kallacha kiyya kanarra as luka kiyya kanarraa fi dudda kiyya kanarraa miidhatuun irra ga'e jechuudha. Dudda kiyya kanarratti bara kami? Bara 2008. Bara 2008 akka lakkoofsa Habashaatti irra ga'e jechuudha. Kophaa kiyyaa iddoo dukkanaa san kophaa jedhama namni kophaa kiyya jedhamee jechuudha. Bakka itti siidhaan jalqabaa eessatti siidhaan? Finfinnumatti na hidhanii iddoon sun dukkana lafti dukkana kophaa jedhamanii bakki sun sagalee xayyaraa qofaa dhagaa. Xayyara ka'uuf xayyara bu'uu dhagaa. Yeroo tokko ammoo sagalee mana amantaa musliimaa masgida azaana dhagaa jechuudha. Kana achitti waan takka waan ijaan arguun jiru dukkana dikkoo isii kan achitti manichi sukkaneessaadha jechuudha. Achumaan fuudhaati galgala sa'aatii 5 irraa haga sa'aatii 8. Yeroo hunda galgala sa'aatii 5 irraa haga sa'aatii 8 nutu guyyaa meeqaa fi mana dukkanaa sana keessa turte? Mana dukkanaa sana keessa guyyaa 37. Guyyaa 37 jechuudha. Hanga dadhabaa haga deemutti deemee guyyaa 37 achi keessa turuu kiyya irratti yaadadha. Hiriyoonni kiyya achi keessa turanii jiru. Jaaraa hawaas boruu fa'aa jiru. Gara guyyaa 62 achi keessa ture. Sultaan Adam fa'aa jiru. Kan guyyaa 69 achi keessa ture. Haala dararaa keessa kan turan hagasii as ka'a.
Maayikalaawitti kol barre jechuudha. Maayikalaawii doongeen duranuu guyyoota kana achi keessatti rakkoo argaa turre jechuudha. Agaa lammii idatootiin bahu mucaa lammii idatoo jedhamu achi keessa ture jechuudha. Mucaa waaqoo jedhamu asii Bishooftuurraa qabame paayileetii ture waaqoo jedhama. Mana dukkanaa san keessa ture jechuudha. Naani booda inni kan hidhame guyyaa 37 booda namnummaan qaamni irraa dhume tokko namallee fakkaatu gara maayikalaawii dhufe jechuudha. Erga guyyaa 30 oliif mana dukkanaa keessatti si hidhanii gara maayikalaawii si geessan jechuudha. Gaafa mee jalqaba gaafa si hidhan magaalaa Asallaatti si qabanii? Magaalaa Asallaatti na qabanii jechuudha. Mannaa Raafuu na qabanii. Osoo ati maal gootu si qaban? Yeroo kanatti ani maatii kiyyatu Asallaa jira maatii. Maatii kana dubbiseeti. Namni tokko ammoo namnummaa firaa tokko na bira jira. Achi booda nama firaa kana biraa gabbu'eeti. Yeroo ani karaa seentariin gabaa achumaa duuba mannaaraan duuba seentarii gabaati. Achitti yoo mana kitaabaa tokko as seenu mana kitaabaa kanatti anis sodaa waan irra jiruu fi haalli yeroollee waan gaarii hin taane mana kitaabaa kanatti በቃ እኛ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ነን ማንንም ሰው እንዳትናገሩ jedhaniitu namni gara 4-5 gamaagama shuggutti ol baafatanii shuggutti mamatarra naqabanii namni tokko akka hin dubbanne nu warra tika biyya kanaati ጸጥታ የመንግስት ዳንነቶች ነን እንዳቸው ማማ jedhaniiti guyyaa roobiiti guyyaa sun piikaappii wayii fidanii piikaappii kana keessa na buusanii jechuudha. Yeroo piikaappii keessa na seensisan naa fiiganii jechuudha. Gara Adaamaatti naaf fiiganii saniin booda yoo kiisa kiyyaaf maal kana na fattashananii waraqaa eenyummaa anaa ibsuu ofirraan qabu jechuudha. Waa takka ofirraan qabu ati eenyu naan jennaan ani eenyu jettanii na qabdanii haga Asallaa baanee Asallaa Cilaalo Food Complex jedhanii yoo gattarree jennu eenyu ati narraa ragaa kana barbaadanii ati eenyu naan jennaan eenyu jettanii na qabdanii jennaan. Ati Abdallaa Huseeniiti miti yookiin Abdallaa Kiristaanuu yookiin ammoo Sibee Atuuchaa jedhamtaa miti morkaa miteeti jedhaniituma yoo isaan honnachuu na dha'utti jalqabani namoonni lama sikuritiin duuba yoo waan shuggutti kanaan duuba isa barbaacha dhufee magaalaa kana waan jedhu akkamitti akkana jedhaniiti bilbiluu eegalanii jedhanii booda ani galgala gara dukkanaa aduu lixxu keessa aduu garseenaartu keessa achi ga'ee jechuudha. Isaan ammoo waliin bilbilaa bari Abdallaa miti jedhaara akkam goonaa maama jedhanii ol bilbilanii gaafatan. Bilbilanii gaafa gaafatan na dursee ammoo namoonni hedduu qabamanii waan to'atamanii jiranii fi namoonni sunniin achirraa ragaa argachuu danda'anii bakka garaagaraatii argachuu danda'anii booda asii ilkaan kiyya kun amma ijoollee naannoo Zuwaayitti hara Zuwaayii gubbaa guddadhe ilkaan kiyya na diimaadha. Ilkaan kana ilaalanii Abdallaa Kiristaanuu isuma kan ammaa kana har'a takulaa jechuun yayyii fiddanii jedhanii amma ati nama shakkamaa miti waan dhufteef beektaa keessatti qophaa'ee naan jedhe namni gurraachi fuulli isaa badaa tokko jechuudha. Ati shakkamaa miti bakka get ready with your network kan magaalaallee networkii keessan maam jedheetiin natti dhaadate jechuudha. Kana booda guyyaa 5 itti fufi. Kana booda guyyaa 5 ani nyaachuu illee didee dhuguun didee bakka nani du'a mama dukkanaa kanatti fidanii ajjeesuu jedhanii kan jedhudha nyaachuu didee guyyaa 5 booda namni afurii tokko dhufanii ta'anii bari mootummaan Hayilemaariyaam si fakkaate we are government. Government jechuun bari Hayilemaariyaam Dasaaleenyiiti miti. Governmentiin barnuu ati shakkamaa miti. Bari waan akkanaatiif amma ani du'aa duuti kiyya oolu kanaaf maqaaf hin balleessu jedheetuma isaan yeroo isaan akkasitti dhaadannoo garaagaraan argisiisan ani
kan bahee fi waan baheef illee sirriitti beeka. Ani raasamatti Oromoo ta'uu kiyyaan yoon ajjeeftan ajjeesaa jedheeni san boodaan akka oolee buluun tumaan isaanii na hammaataa deeme. Lukarra na deemanii luka kana fuula kutanii duuba kanaan na rukutanii algaa akkana algaa siree kunoo straight irratti mataa kiyya jidduu kana hidhanii luka ganneedhanii achirratti odoo an cinaacha garan galfanne na tumanii jechuudha. Cinaacha amma cinaa bitaa kun amma mana yaalaatti illee waraqaa hin qabaa jesti asii hospitaala Asallaatitti illee yaalame. Ijji kiyya illee dukkana keessa ture na argu agilaasii amma bira finne malee agilaasii fayyadama jesti daarkii ruumii san keessatti shintibeetii achi na ajaa mana arfaffaa irraa mana gara shanaffaa irraa olaanuurraa ashabaabii tokko hidhame inni hau tummaanii elektiriikiin dhumarratti ana mataa kiyya ana kolaasuuf jechuudha. Sibiila kolaasuuf tuulsii itti fayyadamantu jira. Si kolaafna jedhanii bakka neetwoorkii hanqillee akka gaariin ibsaan jirtu, himaan jirtu, jesti kaastireessi goonaa jedhaniitiin akkaanii jechuudha. Ana rasaasa tokko dhaana ajjeesaa akkas nan godhina. Ani bakka duunaa wayyaa kana manna jedheeti itti honna jedhee jechuudha. Itti dubbadhe. Isaan kana ana kana dheennaaniin Tigireen tokko diimaa dheeraa isaati maqaa isaa yaadadhu. Maqaa kaawwanii yaadadheera beektaa ani aktiiv maandii yoosaniif aktiiv maandii qabaa jechuudha. Tigireen kun fuudhee mukaan mataa ni caccabse muka. Ani garuu mana isaa harkisanii keessa ol darban jechuudha mana dukkanaatti harkisanii yoo du'e ganama immoo dhufan isti reessaawwan araaqu turre reessaanoo reessaa uxaa jedhanii araaqu turre yoo dhufan garuu ani hin duune mukaan mataa ni caccabse diinni narra jige. Si dararaa akkasitti narra ga'e. Guyyaa jalqabaa qabamte kaasee namoonni ati argite afaan Tigiriffaa dubbachuutti dabalatee kan afaan Oromoo dubbatan jiru? Ajaa'iba! Namni ajaa'iba ani yoo ulee yoo na dhahe ani homaan dubbadhu beektu. Namni ulee yoo na dhahe ani na sossobu afaan 11 beeka. Nama maqaan isaa Abbabee jedhamu naa qabadhu. Maqaan Abbabee jedhama. Abbee jedhanii ka'anii daddafanii ammoo hin jijjiiru. Oo jedhanii deebi'anii ammoo Gabree jedhani. Gabree. Namni Gabree jedhamu namni ijoollee teenya achi fite namni gabaabaan namni yoo barbaade loqoda akka Arsii, loqoda akka Harargee, loqoda akka Wallaggaa Oromoo keenya Wallaggaa dubbatu isatu na ajjeesaa ture jechuudha. Abbee namni jedhamu yookiin Gabree namni jedhamu. Namni kun afaan Suudanii, afaan Sumaalee akka inni itti beeku sitti himuu hin danda'u. Diqqoo rakkoo hin qabu. Namoonni kun namni gabaabaan kun namni tokko ammoo bakka nama badaa wayiiti bakka nama ajjeesu taa'ee baay'ee sodaadha nama sani. Namni sun wanti inni godhu yeroo hundaayyuu ija na hidhee afaan isaaniitiin afaan Amaariffaatiin kuftee siin jedhu godhi. Isteppii tokko ol, isteppii tokko ammas ol, isteppii tokko ammas ol jedhee ol na baasa mana ol na baasa kuftee cabdan. Yoo na baasullee ija na hidhee isteppii tokko gadi, ammas isteppii tokko gadi, ammas isteppii tokko gadi deema afotti naan jedha. Akkanattidhaa guyyaa 37 akkana na baasaa jechuudha. Baalli keessa ture baay'ee sukkaneessa wanti narra ga'e suni hiriyoota kiyyarrallee ga'e. Ibin namni lakkoofsa 5 jiru halkanii guyyaa bu'aa jechuudha yeroo san. Baay'ee tokko wanti shook na godhu ani qaama saalaa isaarraan bakka biraatiin fincaan jigaa beektaa. Bakka akkana kola'ee fincaan jigaa waggaa tokkoof uumama achi keessa ture. Inni ammoo Ashabaabii shakkamee jechuudha namni kun. Muhammad Hassan jedhama. Du'aaf jiraa isaa illee hin beeku. Achi ba'aa fi achi jiraa illee hin beeku. Angaruu nama sanii boo'eeti yaa rabbii kiyyaa boo'icha namicha kana na jeeqa galgala yoo salaata salaatu yoo inni boo'u bakka afil soorii jechuudha. Amma himmaan hin qabu. Yaa rabbii kiyya namicha kana baasii jedheetiin rabbiin kadhee jechuudha. Kanammoo erga akkasitti rabbiin kadheen booda yaa dhumaa suni narraa hidhataa deeme haalli ala jirullee ulfaataa deeme booda guyyaa 37 booda wanti isaan yaadan gara maakalaawii nageessuu jechuudha. Ragaa namoota achi jiru waliin anarraa ragaa argachuu barbaadanii jechuudha. Ragaa guddoo isarraa arganna'anii waan yaadaniif kanaaf akkas ta'e jechuudha.
akkasitti ture. Mee ammas waa'ee qabiinsa keettiin deebi'a. Asallaatti gaafa qabamtu namoonni dhufanii shugguxii sitti baasanii si qabanii konkolaataa irra gaafa si ka'an asallaan Oromiyaa keessa jira. Arsii keessatti argama. Bulchiinsi godina Arsii fi magaalaa Asallaa harka Oromoo jala jira. Oromootu bulcha. Beekumsa yookaan immoo hirmaannaa mootummaa naannoo Oromiyaa malee geggeeffame kun? Mootummaa naannoo Oromiyaa malee geggeeffame. Garuu warri mootummaa naannoo Oromiyaa illee odoo beekallee ana seevii nan godhu jechuudha. Seef na godhuu hin danda'anii isaanuu qabanii itti na kennanii jechuudha. Poolis komishineerii sun jara waliin jira. Yeroo sanitti tumaallee waan hin tumamneef doktor makiinaa keessa hona kaa'anii daanii jedheen gurbaa daanninnatiin inni tokko poolisiin shaamballi inni tokko daanii maqaa daanii jedhu kana qabadden. Daaniin kun mucaa diimaa wayiiti yuunivarsiitii Hawaasaa yeroo jirru nama ijaan beeku wayii na fakkaadhe nama yuunivarsiitii na waliin baratte wayii. Mucaan kunis makiinaa keessa siinee yeroo gara Finfinnee dhiyaannu hirrifate beektaa mucaan kun bakka akka beekutti understandii godhan. Daanii jedheen at least yoo nan du'aa yoo du'e bale ani yoo du'e illee waan hin balleessineef du'aaraa jennaan. Maal jedhee homaan taatu jedhee afaan isaaniitiin. Daaniin kun baay'ee gaddee jechuudha. Mana dukkanaa keessa onna darbee. Bakkee qopheessaa Abdallaa Kiristaanuu fidaa jirra. Abdallaan Kiristaanuun dhufaa jira. Bakkee qopheessaa balee bakkee Abiraamiin bira hin qopheessinaa. Bakka gaarii qopheessaa. Qaataa galabaa biqii yoomaa nama daballe guurtanii har'a nama ta'u arganne jeequmsa Oromiyaa keessaa illee har'a daangaan har'aa Abdallaa Kiristaanuu fidaarraa jedhanii anuu biratti gurbee irra bilbilanii jechuudha. Dhimmoota Arsii lixaa irratti dhimma daraaroo guyyeetti wal qabatuun kana bakka dhimmoota Arsii jigeessanii situutti gaafatama. Bakka horor waan ta'e konkolaataa keessatti asii na sodaachisanii Adaamaa yeroo geennullee dhaabatanii warri asirraa milikitii kunoo warra Tigraay qabu dhufanii laandi kiruuzerii hedduu jira. Laandi kiruuzerii kanarraa bu'anii yoo haayiwee irra baanu mee Abdallaan kun kamii jedhanii keessaa bu'anii na laalee namichi tokko bishaan waan jedhu argite bishaan waan jettu haayilaandii waan jettu takka jira. Haayilaandii waan jettu sana na kenne jechuudha. Na kennina ani durallee waan Oromoo kana hin beennaa yeroo baay'ee qabsaa'onni iddoo asirratti miidhaa irra gahaa ture bakka bishaan kunillee summii qabaataa jedhee. Waanii sanallee harkuma qabadhee dhuginaan jedha isaan oduu dhugna achi ga'e bishaan sanii mana ittiin kanaaf. Kanaaf beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ala na qabanii jechuudha. Isaan illee odoo beekanillee homaa naan godhanii jechuudha. Garuu ani yeroo sanitti namni tokkollee waa jedhallee hin qabu. Asallaalleen yeroo sanitti mirga ofiitiif waan falmatanii qabanii namoonni baay'een gaafiin isaanii kan biraati. Inni asallaallee yeroo san waan isiin uummata Oromoo maddii dhaabanneef salaama ambaasaaddar jedhanii jechuudha. Waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa malee namni kam akkamitti naannoo Oromiyaa keessa immoo godina Oromoo tokko keessa seenee nama qabee ba'a osoo isaan utuu hin beekin. Sun immoo isaan namoonni tikniin jira kan naannoo Oromiyaa illee hin beekama. Tikniin isaa waliin hojjetan sun beekuu danda'a jechuudha. Namni asitti isaa waliin yeroo baay'ee risoorsii namallee ajjeesanii risoorsii lafaallee maal wanti hundaayyuu kasaamanii walii galte maanii beektaa isaanii puuppeetti akkasitti katolfaman jechuudha. They made like that warra Oromiyaa kan bulchitan jedhu
warra akkasitti tolfamee bakka manni bakka sanillee ittiin beeksifne afuriin booda dhufee kumaandirichi makiinaa naa oofu suni informationii kennii informationii yoo kennite mootummaa naannoo kennaallee fayyadaa oromiyaallee fayyadaa kenni yookaan miidha siragaa jedhee na dubbate. Jennaani yeroo sana kan akkasiin jedhe. Namicha diimaa konkolaataa gaafa oofan piikaappii naa oofaa ture. Namicha diimaa waliin beekaa beektaa mallee argeenyaan poolisiidha. Yoo maqaa isaa komishineer jedhanii poolisii san jechuudha. 2008 bara 2008 jechuudha. Namni komishineera hoosan ture inni na qabuu danda'a. Inni qofaan beekuu danda'a malee bicheessi magaalaa waan beeku hin qabaa jedhee yaadu. Okay. Erga Maayikalaawwii seentee maaltu sirra ga'e? Maayikalaawwii galgala sa'aatii 10tti gara sa'a 10tti galgala aduu gasseentu makiinaa lamaa dhaabatu mana hidhaa kana keessaa qabattoo kiyyaaf meeshaa kiyya jaaketti gurraacha ijaanneedhaan tokko isaan akka kennanii yoo ganna baasan makiinaa adii fi makiinaa diimtuu dhaabataa. Makiinaa adii biraa keessa nama wayii seesisan nama jaarsaa guddaa wayii. Ani nama kana nama silxee si'aa ture diimaa isaati yoo keessa seesisanii jedhani. Ana ammoo makiinaa diimtuu keessa ona kaa'ani. Godhi makiinaa diimtuu tana keessa wanti na kaa'anii fi jasti zeewantu fiilmii addaa ajjeefamuu edaa. Waa ajjeefamuu heduu jedheeti akkasii yaade. Amma namni tokko kana bira taa'ee na qabu maal godhaa? Fuula kiyyarraatti jaakeetti makiinaa gurraachisanii na hidheeti naan deema jechuudha. An Finfinnee keessa isii baay'ee beekaa. Yoo isaan naan deemani naannoo isaan naan deeman shawaa daabboo jedhaa bakka gargaritti waan garaagaraa argaa waan beeku argaa. Deemee yoo fagaannee yoo jennu sa'aatii tokko ol yoo deemnu eessatti uf argaa federaal forensikidha barreeffamni sun. Federaal forensikii kana keessatti yoo federaal poolis forensik ወንጀለኞች ማሊ jedha afaan amaariffaatiin kan argee yoo jedhu sila seef ta'uu daa'idha amma gara sa'aatii 12tti deemee jira. Seef ta'uu daa sila ani baheeraan bahuu kiyyaa jedheeti yoo gammannellee akkana yoo ture jedhu maal na godhanii halkan aga sa'aatii 7 dhaabachuu hin danda'u akkasitti tumame aga sa'aatii 7 na tursiisaniiti qorannaa lakkoofsa 5 fooqii gubbaa na fidanii jechuudha. Fooqii gubbaa na fidanii na duudanii gama na bakka na duudanii jara sana amma maqaan beekaa maqoota isaanii tokko tokko sii kenna na duudanii anti kazzaa baasee kun እዚህ kazzaa baasee sikolaafna bakka achi caalu dhufte ammallee ani jedheen. Eefaati maqaan namoota kanaa? Amaan Hoboroo jedhama nama Shaashamanneeti. Ammallee isaan walii hojjeta waasee ajaa'ibu. He is working with them. He's a criminal. Mokonnan jedhama. Mokonnan sun Tigireedha. He is better. Amaan is horror. Kana booda Amaan is horror Oromoodha? Amaan Haboroo kun Oromoodha. Nama Shaashamanneetii jedhama poolisiin kun. So Opiidiyoo keessatti argama jechuudha? Opiidiyoo keessatti argama. Just isa. Kabiraallee ammoo Tasfaayee jedhamu. Tasfaayee nuti ani amma maqaa abbaa yaadadhu. Namni kun baay'ee beekama Tasfaayeen kun. Nama Oromooti. Rattaan jira. Rattaan Mokonnan immoo inni rattaan waannaa. Rattaa Tasfaayee sirri. Deebiitii Takilaay jira. Commander Takilaay. He is the one conspiring against Oromo generation. Isatu dhala Oromoo irratti shira katatu namicha kana jechuudha. Kaan ammoo atirra da'atiin baataa jedhee Oromoo achi keessatti illee gargar qoodu kaan rakka kaasu diinomsu namicha Takilaayedhaan kanaaf Firesti Tasfaayeen illee. Warroonni kana keessatti hirmaachaa turan amma mootummaa keessaa aangoo qabu eessa jiru? Amaan Hoboroo mootummaa keessaa aangoo qabaa jechuudha. Tanaan duratti OBS ana interview naa godheera. I told OBS
namni yeroo san ijoollee teenya tumaa ture namni Amaan Hoboroo jedhamu just international terrorist something position isaa yeroo sanu international border crossing godhe terrorist nama investigate godhu jechuudha Amaanis sun. So achi booda illee ammoo inni taayitaa argate jechuudha. We don't know every no jette taayitaa argateen kuni tumaa namni nama tumee nama ajjeesee yaa'u every yoo war front irratti nama yoo ajjeeftee yaa'u achievement baay'ee ofidde it is possible garuu nama harka duuba hiitee nama harka kennate tumtee nama si jala jiru tumtee very akkamii reward akkuma gaggeessu naan galu. Kana marmaa dhabee jira. Halkan sa'aa 8 natumanii ammallee jechuudha. Ana akka waan adabbiin na fakkaata. Lakkoofsi 5 yeroo dargiilee nama du'utu lakkoofsa 5 gala. Lakkoofsa 5 kana keessatti namoota qabsaa'ota gurguddatu keessa hidhame lakkoofsa 5. Baqqalaa illee lakkoofsa 5 keessa ture na fakkaata. La Dajaneeffaa naannoo san turanii jechuudha. Lakkoofsi 5 kun baay'ee dhiphaa. Lakkoofsa 5 kana ol na darbanii jechuudha. Ani ilaalu almost maraadhee jira. Tamallaash yoo jedhan namichi na fide sun lakkoofsa 5 kana keessa ol na darbee jechuudha. Lakkoofsa 5 kana keessa hin jiraan namni walitti suffocationin nama laal gara 20 lakkoofsa 5 baay'ee xiqqoo nama 20 kana keessatti affeelamta kana ol na darbanii jechuudha. Hirribni na dhufu kininiiwwan yeroo sa'a fudhee yoo sitti hime ami tripliin bakka akka rafuuf hirribni na dhufu baay'ee bakka gubachaa ture jechuudha. Cuggaarraan kiyya wanti achitti keessa nyaannu dhagaa nyaanna dhagaa nu nyaachisu waan kwaalitii tokko hin nyaannu alaanaan nu gaafatu namni yoo alaanaan nu gaafachuu dhufe inni hidhama guyyaa tokko hidhama guyyaa 2 guyyaa 3 hidhama jechuudha. So baay'ee tokko rakkoon karaa namni nyaachuu mirga isaati nyaachuma nyaata nu nyaannu irrattu baay'ee rakkoo alaanuu dhufu iyyuu. Walumaa galatti Maayikilaawiitti waggaa meeqa hidhamte? Ani Maayikilaawiitti gara ji'a 5 uumamaa hidhame jechuudha Maayikilaawiitti. Achi booda laalkaa oduma ol lafarra harkisan ji'a 6 akkanan ta'a Maayikilaawiitti hidhame jechuudha. Maayikilaawiitti hidhame ji'a 6 more than ji'a 6 olii jechuudha. Walii galatti ani gara waggaa 3 jechuudha. Erga dararaan Maayikilaawiitti illee narra ga'ee ani Maayikalaawii keessatti akka du'uun barbaadu waan itti himeef yeroo baay'ee ufa ajjeesallee jedheeti yaalee bakkee waa dhabeef just achi booda jechuudha ji'a 9 ol Maayikalaawii ka ture almost waan yiir jechuudha Maayikalaawii ka ture achi booda himatamne gara Qilintoo dhufne jechuudha. Qilintoo gizee gubatu seenaariyoon Qilintoo keessa gubate sun seenaariyoon Qilintoo keessatti wanti raawwatame suni mana kiyyarraa eegalee jechuudha. Mana 8 ture mana 5 irraa eegalee jechuudha. Zoonii lammaffaa irraa eegalee jechuudha. Seenaariyoo san yoo ilmi namaa akkasiin lafa dacha'u nama dhaabatee ilaalaa ture jechuudha. Ibiddi sun yoo akkasii deemu nama gara jabinnaan dhaabatee ilaalee ilmaa Oromoo ka kufani anirra jabaa waan ta'eef ol fuudhaa deemeeni. Nama dandeekaan bishaan fuulatti qicee dhumarratti ilaali namni yaara jedhee yoo deemu namni lafa rukutamee kufee jennaan namni lafa rukutamee lafa bu'ee jennaan bu'ee keessa bu'ee seevu godhuu yaalee jechuudha. Seenaariyoo isa hunda argeeti achi booda ammoo baay'ee dararaan narra ga'e Shawaroobitiin guyyaa 23 Shawaroobitiin ture jechuudha. Guyyaa 23 Shawaroobitiin keessa luka qullaa miila qullaa 23 oduu harkaa luka dhiqanne oduu fuula dhiqanne oduu harka dhiqanne nyaataa ture jechuudha. 23 days suffering, barefoot, without washing any water. Namni tokko yoo bishaan harka dhiqate adabbii raasatti dudduba keessas gangalchanii jechuudha. Dudduba keessa sa'aatii tokko irtumamtaa jechuudha. Luka qullaa ashawaa irra deemtaa jechuudha. Ashawaa akkan osoo horaanu kanarra jechuudha. Dararaan guyyaa 23 fi ana Shawaroobitti irra narra ga'ee achi bakka Maayikalaawii irratti narra geenne jechuudha. Kana hunda sarvaaf godhee achi gaafa deebi'ee isintuu mootummaa kuffise isintuu asii icciitii baasaa jedhanii
kalee cinaa bitaa kanarra rukutamee kaleen kiyya dhukubaama. Kaleen kiyya amma non functional. Qaamni kiyya amma keessa kiyyeetti dhukubaa jechuudha. Guyyaa guyyaan na dhukkubaa jechuudha. Bari jijjiirama ilmaa Oromootti dhumanii fidanii namni dhugaa odoo lafa jiru bakka nama dhugaa hin kennetti bakka abbaa dhugaatii dhugaa hin galchinetti biyyi tun istaabilitiin biyya tanaa yoomillee nama yaachisaa. Kana rabbillee waan cadhisu. Sirna tika mootummaa yookaan immoo dehennat kan jedhan kan hogganu achi keessa namni jiru yeroo sana yerootti hidhamte eenyu faati? Isa sanni ka hogganu olaantummaadhaan Takilaayee yoo san Takilaayeetu hoogganaa olaantummaan Rattaadha. Rattaan sirna san hunda ka deeggaruudha Rattaan jechuudha. Rattaan yeroo sanitti sirnoota tika sanniin ispaayii mootummaa warra tika mootummaa ta'an Rattaan hoogganaa jechuudha. Rattaa Takilaayee kunniin abbootii sirnaati jechuudha. Waan kennaa jedhaniiti sirnicha eeggataa turanii jechuudha. Waa hundaayyuu ka dhuunfaa godhanii jechuudha. Mootummaan sun extractive political institution waggaa 27 ijaarate akka biyya san keessa itti fufsiisuu fi wanti isaan hin goone hin jiru jechuudha. They did everything. Biyya san keessatti akka kilaasiin uumamu economic kilaasiin gitni gosaa, gitni dinagdee, gitni amantaa akka uumamu they are responsible for this. Har'a mootummaan kun kana deebisuu hin danda'u. Mootummaan amma jiru kun kana gonkumaa ijaaruu hin danda'u. Kuni isaanillee abbaa fedheeyyuu fuudhee deemaan. Yoo abbaa dhugaa qabu wayii uummata kana afoo dhaabatee waan kana sirreesse malee jechuudha. Isaan kana ijaaruu fi ilmaa Oromoo hedduutu badee jechuudha. Biyyoo gadaa boruu achi keessatti tumameeti jechuudha. Abdallaan hin beeku waan jedhameef tumameetiin achi keessatti du'e jechuudha. Biyyoo gadaa boruu. Kun achi nu biraa baasanii dhabame ijoolleen hedduu. Abdii isaa achi keessa du'anii jechuudha. Abdii isaan lamaanuu jechuudha. Abdii isaan gaafa qilinxoon gubatu du'e mana keessa gubate achi they are responsible. Abdii isaa achi dura tumamee tumaadhaan du'e illee they are responsible. Ayyalee illee they are responsible. Ayyalee Bayyanaa mucaa lixa Wallaggaa mana yaalaa fidanii achi du'e Wilostiin dhabni mucaa san obboleessi isaa olii hidhame. Boonsaa Bayyanaa olii hidhame. Kana hundaarii they are responsible. Kan beekuuf kan hin beekne illee they are responsible. Maaliif sirna isa eeguu fi akkasitti sirna san tisuuf. Sirna saamichaa extractive political institution ijaaramsan tisuu fi they did what they can do all force hunda fayyadamanii waa hunda raawwatanii jiranii. Sanirraa sarvaaf taanee qabsoo ummataatiin as geennee jechuudha. Ummata keenya hoo sanilleenu akka bilisoomsu itti himaa turre jechuudha. Akka mirga isaatiif falmatu itti himne malee ka'iitii nama ajjeesi hin jenne. Karaa nagaatiin uummanni keenya mirga isaa akka gaafatu jechuudha. Mirga sarbame akka gaafatu jechuudha. Kuni ga'een aadaa UO yookaan OPDO sana keessatti maal ture? Hidhaa fi daraara sirra ga'e kana keessatti. Paramount baay'ee guddaa jechuudha ga'een isaanii. Ga'een isaanii baay'ee guddaa jechuudha. Ani isaan maatii keenya nu hidhamnee maatii keenya hiraarsaa turanii jechuudha. Maatii kiyya isaan riisoorsii saamsisurraa nama ajjeesisurraa waan jedhan raawwachuurraa they are very cooperative. They are in charge of this. Kanaaf itti gaafatamaan isaanii jechuudha. Maatii san qe'ee isaanii mul'isuun ga'ee isaanii. Informationii guutuu kennanii. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ee ture yeroos? Yeroo san pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Muktaar Kadirii ture. Muktaar Kadir amma eessa jira? Muktaar Kadirii zawaan ambaasaaddarii wayii godhanii jechuudha.
Aangoo argatee riwaardii qabaa. yeroo abbaa Aangoo argatee Hmm. aangoo argatee is somewhere I don't know is ambassador legal spy. So ani ammas taanaani namni baay'een hidhamnee jira. Nama baay'ee itti dhabuu qabu. Waan yakka namni am living legend an nama lubbuun jirudha jechuudha. Kuwwani ani dhiigni na keessaa jigeeti dhiigni kee odoo laalu na keessaa jigee nama hafee jechuudha. Nama hafe kana dubbachuurraa yoo duuba deebi'e jaalleewwan odoo dhiigni keessaa jigu dhiiga isaanii odoo laalan achiin du'anii dhiigni isaanii sun na qabaa jechuudha. Ija kiyyaan odoo dhiigni na keessaa jigu arge isaan ammoo dhiigni isaan keessaa jigee achumaan jiganii jechuudha. Dhiiguma isaanii waliin du'anii jechuudha. Har'a anini jiraadhee akkana siinaa saaraa jechuudha. Har'a anini yoo Oromoon uummanni kun bakka tokko ga'e uummata kanarraa waa barbaadaa jechuudha. Biyya sanarraa isaan ammoo waan barbaadanii jechuudha. Isaan ammoo amanamoodhaa jechuudha. Amanamoodhaa jechuudha. Namni har'a maallaqaa illee bitama. We trust them. Har'a Nadhii Gammadaa, har'a Taaddasaa Birruu, har'a Baaroo Tumsaa ni amannaa jechuudha. Bakka dhugaa jiranii jechuudha. Deebi'anii icciitii kennanii jechuudha. Jaalleewwan sunniin ka'an odoo laalu na biraa du'anii ragaa isaanii yoo boobaadhee gatiin qabu jechuunis. Isaan kun waan Oromoof miidhamanis dhugaa jirtu akkana lafa kaa'uu danda'uu qabanii jechuudha. Yeroo ati darara kan hundumaa keessa turte maatii keerra wanti gahaa ture maaltu jira? Ayyee baay'ee tokko gaafii gaariidha. Tokkoffaa ga'een OPDO kan ati na gaafattu maatii keenya san hiraarsuudha jechuudha. Maatiin kee dhufee na gaafate halkan tokko achi bulee jechuudha Maayikalaawii. Haati manaa koo Keeriyaan Maayikalaawii dhufteeti waan na gaafatteefi atis Oonagiin taataa kun shakkiin qabu. Atis abaa'uma eenyuun keessan tokkuma you must stay here jedhaniiti achuma tursiisanii jechuudha. Kuni achi erga tursiisaniin booda mana keenya sakatta'uu fi Shaashamannee guyyaa 3 poolistaa mana buufata poolisaa keessa tursiisanii jechuudha. Humilleetti godhaa turanii jechuudha. Daa'imti waggaa 5 gaafa achitti ana harka kiyya sansalaata cheenii Hayilee Gabrasillaasee biteessan sansalaata isa harkaan na godhanii gaafa fooqii 5ffaa na fidanii abbaayyee naan jette daa'imti. Abbaayyee shubbuxii naa bitii poolisiidhaa jette. Takilaayii naaf hojjechuu amma rafteerti sillaasee argisiisa. Poolisiidhaa shubbuxii naa bitee osiin jettu halkan sa'aatii 4 na waamanii na tumaa bulan. Jenereeshinii akkana qartee jedhan. Jenereeshinii xixiqqaa akkana qartee ati bar nama duutu du'a si hoyyaa ture siyya. Simachuun hin barbaachisu ture. Simachuun kenna dogongora ejjeesu ture naan jedhan. Akkanatti daa'ima xiqqoo akkanatti leenjifte jedhan. Kanaan booda daa'imattiin tuni amma kunooti ilaalla apparatasii kanaan sukkaara isii ganamaa galgala kanaan laallaa jechuudha apparatasii kanaan. Insuliinii fudhatti jechuudha. Luuk stress irraa kan ta'e abbaayyee meetii jetti ganamaa galgala. Daa'ima xiyyaarra kun insuliinii fudhatti yookaan luukkisiis also. Ila kun wallaahi anini jireenya keessa hin jiru. Bar qabsoo manni Oromootti miidhame namni nagaa bultanii ilmaa Oromoo kan itti miidhame ka jedhan jiru abbaa dhugaa qabu. Nu daldalaa fi miti qabsoo keessa kan seenan. Nu garee bilisoomsuu fi miti waa'ee gareetii fi miti. Nuti qabsoo keessa kan seenne sabni kun haa kabajamuudha. Biyya kana keessatti ekstraaktii politikaal instituushinii yoo bade malee economic inclusive economic institutioniin as keessa hin jiraatu jenneeti bar. Kan qabsoo kana baane. Yookaan nama dhuunfaa tokko bilisoomsuu fi miti. Nama dhuunfaa tokko. Daa'imni kee amma fayyaansee maalirra jira? Insuliinii fudhattiyyuu malee fayyaaseetiif akkamtu ta'aa jira? Waan
gama kanaan uummata Oromoo wanti ati beeksifachuu barbaaddu ni jiraa? Wallahi an dararaa hedduu keessa jira. Duddi kiyya cinatti na citee jira. Fiizishiyaanii bira deemee illee ragaallee hin qabaa. Ragaa isaa illee dhiyeeffachuu hin danda'a. Daa'imni kiyya insuliinii fudhattii keettoon ka jedhamu yeroo hundaa cheekii ta'uu qaba. Insuliiniin takkittiin birii 100 humaamu. Isa waan bituun hin qabu. Keettoonii sun yeroo hundaa cheek ta'uu qaba. Yeroo hundaayyuu abbaayyee yoo fayyaa anaan jetti. Ani laceration madaa mul'atuuf madaa mul'anne sunarra hafe sirna isa irraa. Madaan hin mul'anne keessa kiyyanna guubaa madaa mul'atu maatii kiyya taree maatii kiyya gubaa jechuudha. Maatii Oromoo gubaa jechuudha. Uummanni Oromoo kan naa beekuu qabu ani waa takka daldala biraallee hin barbaadu. Ani Oromoo ta'ee jiraachuu hin danda'a eessaayyuu. Asis jiraachuu hin danda'a biyya kiyya. Eessallee deemee illee jiraachuu hin danda'a. Nama agirikaalcheriin eebbifame mootummaa USAID waliin nama ekspertii ta'ee magaalaa hawaasaa irra hojjetaa ture. Hojii sanis dhabeera. Kadhabee saba kiyyaa fi wareegama kafalalee gahee xiqqoo illee yoo bahe jedhee bahe daa'imni kiyya immoo dhibeerraa jirti. Insuliinii fudhatti, keettoonii fudhatti. Kana waan takka waan na gargaaru hin jiru. Wanti tokko waan na gargaaru hin jiru. Gubataa jira dhabeettu. Ganama galgala insuliinii fudhattee I cannot buy this. Afford waan godhee bitadhuun hin qabu beektu. Kana ani uummata Oromootitti akka dhaamsa tokkotti dhaamachuu barbaada. I am sure uummanni Oromoo obboloonni keenya obbolootni keenya jecha ragaa kana dhagaa jiran Oromoon har'a as geessee adeemsa hedduu keessa dabartee dhuftee namoota akka keetii jecha ragaa kana sagantaa kana qopheessinee seenaa Oromoon keessa dabarte darara Oromoon keessa dabarte darara Oromoon har'a keessa jirtus dhugaa kana gadi baasnee addunyaaf beeksisu Oromoof beeksisu ogeessonni seeraa Oromoo furmaanni ni gochuu dandeenyu maal kan jedhu hojii dalga gama kanaan hojjetamu irratti akka jecha ragaa ati nuuf kennite kun bakka guddaa akka qabu gamoo kanaan akka ati bartuun barbaada. On the side uummanni Oromoos seenaa kana baree namni obboleessa keenya obbo Abdallaa Hussein Jiloo waliin dhaabachuu barbaadu anas naquunnamuu danda'a. Gama kanaan wanti nuti facilitate goonu yookaan immoo ogeessota idil addunyaa Oromoo quunnamuun ni danda'ama. Kana ergan jedhee gara xumuraatti yeroo dabarru akkamiin baate mana dhiyaati dhumarratti gaafa baatu akkamiin si gadhiisan garam deemte? Waan ajaa'ibaa Doktor nuti hoggaa gara 3 jala dhaannee yoo jennu waamichi tokko guyyaa tokko nuuf godhame ilmaa Oromoo nama 7 jechuudha. Nama 7 kanaaf waamichi nuuf godhame maal akka ta'e yoo si ibsu nama 7 fuudhanii gara maayikalaawii deebi'anii jechuudha. Qilintoo irraa gara maayikalaawii nuun deemani. Nuun deemanii guyyaan jimaata qilintoo yoon maayikalaawii yoon geessanii namni Amaan Oboroo jedhamu kun waan aan jedhe kophaa keenya waameeti. Barii Abdallaa mootummaan nama ganaa kana hunda hidheen taa'uuni ala kanallee wanti gaariin hin jiru. Oromoon agammaa waa balleessaa jira. Nu oduun qabnu qabsoon itti fufee jira nu saba seenaa hin baanu. Keeyyan ani hidhame ani himatamee fi keeyyanni Dr. Mararaa ittiin himatame tokko keeyyata 31 Tostaandi kan hidhataniin himatame Zelaasti jechuudha. Terroristi Zelaasti Tostaandiin himatame. Mee waan hafee wanti hafee hoo jiraate nutti himtanii nu himamee mootummaan ga'isi dhiisaa naan jedhe Amaaniin kun. Jenna Amaan jedheen ani formaat ta'eeraa jedheen. Aan formaatiif jedheen halkanii guyyaa gubadhaa formaat waan ta'eef waan akka nan gaafatanii jedheen. Sagalee kiyya illee waan waraabaa jiraatti Amaanii dhiisii jennaan wallahi waraabaan jiru naan jedhe. Yoo barbaadde waraabii jedheen. Ammaan booda aniin wanti takka wanti si kennu jiru jedheen. Waan dubbanne waliin dubbanne jedheen. Yeroo sanii qabsoon kun dhaabatu jettanii haasoftanii jedhanii namoota 7 waliin nu deebisanii jechuudha. Amma namoota sanniin maqaa yaadadhaa kan liqisumaan jedhanii
biyya olaabuu jedhanii mucaan ijoolleen asii sulultaa ijoolleen amboo nama torbaa jechuun nama torbaa nu deebisaniiti bari achi alatti hin dhaabanne jeequmsi dhaabanne yaani isaan qabsoo afaan dideeti jeequmsi waan hin dhaabanne mootummaan nama kana hunda hidhee waan godhuun qabu hin baatanii mee waan nu himaa jedhan takka lammaffaa ammoo gubachuu qilintoo keessatti illee ammoo isin active participant jedhamaa jira kanallee waan nu himaa nu jedhan jaran qilintooni jedheenan qilintooni bari guyyaa 10ffaa seennee guyyaa 10ffaatti gubatee jedhe 18tis qilintoo seennee 28 gubate 28 hir'isu 18 guyyaa 10 nu karaa baaluu nuun beenu qilintoo gubuu dhiisi nama karaa ba'uun beekutu qilintoon guba safuu sodaattanii rabbiin sodaattanii jenneen kabaane jarri sun harka kennatee akka itti baane jarri sun harka kennatee qabsoon uummata Oromoo harka kennachiiseeti baasee jechuudha. Yeroo sanitti Dr. Abiy taayitarran bahee ibsi Hayilemaariyaam Dassaaleny har'arraa jalqabee taayitaa gadhiise jedhuun booda hoppi fuulii nu dhumarra baane Dr. Maraaraan Baqqalaa fa'a nu dursanii baanii nu tursiisaniitiin nu baasanii jechuudha. Dhumarratti anillee qabsoo uummata Oromootiin bahe. Qabsoo qeerroon gooteen bahe. Dhiiga isaan jissaniin karaa kana sarara kana hoo qabanne malee homattuun baanuu jedhanii sarara kanarra dhufanii jechuudha. Abbaa sanii xanii jechuudha. Isa sanii har'a dhiigni qeerroo hammi kun jigee lubbuun hammi kun ba'ee ati darara meeqa keessa dabartee mucaan kee daa'imni kee haala isheen irra jirtu saba kanaaf kaastee himtee jirta. Siyaasni Oromoon amma irra jirtu karaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed qabatee jiru. Karaa atii fi karaa itti ilmaan Oromoo dhiiga isaanii itti kennan waliin karaa walgitudha. Yaada kee maal gama kanaan maal yaadi kee? Ani yaadni kiyya asirratti karaa nama isaan forward godhan kun fiilingiin isaan nama forward godhan kun fiilingii yookiin miira uummata Oromoo keessa hin jirre jechuudha. Siyaasa moofaa kaleessa warri Abashaa sun Oromoo keessa jiru. Fiilingiin kun ammoo gatii nama kafachiisaa jechuudha. Garee abbaa fedhee illee gatii kafachiisa. Garee abbaa fedhee. Gareen dhugaa qabuyyuu odoo dhufe na hubataa. Gatii kafachiisaa jechuudha. Fiilingii akkasii oofe. Ilaalcha akkasii oofe. Har'a silaa akka deemuu qabu yaada uummata Oromoo keessa jiru jechuudha. Saayidii uummanni Oromoo keessa jiru jechuudha. Uummanni Oromoo bar firiidamii dhugaa barbaadaa jechuudha. Dimokiraasii dhugaa barbaadaa jechuudha. Kaa sabaaf sablammoota isa keessa jirutti fakkeessuun ala uummanni Oromoo odoo fakkeessine sabaaf sablammoota isa keessa jiru gimboo sabaatti homaa siin godhuu na waliin buli qixa kiyya biyya kiyya irra fayyadamii jedhaanii jira. Abiin homaa siin godhuu qixa kiyya fayyadamii jedhaanii jira. Na kabajii jedhaanii jira. Jiru kun kana himuu dadhabaa jira. Oromoo waliin jiraadhu kan jirtullee sabaaf sablammii jechuu dadhabani. Maal qaba? Abiin homaa siin godhuu Finfinnee keessatti jiraadhu uummata Oromoo waliin yoo jedhan maal qaba? Kuni rakkoo hooggansaati jechuudha. Rakkoo hooggansa amma deemsaa jiru jechuudha. Kanarraa ammoo ilmaan Oromoo warra dhugaa qabu fi qabanii kana sirreeffachuu danda'uu qabanii jechuudha. Ilmaan Oromoo warra dhugaa qabu warra haqaan ololaanii misoorra haqaan dhiinni itti jige jechuudha. Isaa ofi qabanii kana sirreeffachuu danda'uu qabanii jechuudha. Gorsi kunillee waan nama taree jedhe yeroo biraa argamu jechuudha. Bakka ilmaan Oromoo warra dhugaa qabu ofitti hin qabnetti bakka warra saba kanaaf bahee miidhamee jedhe ofitti hin qabnetti bakka isaa dhiibanii bakka isaan gargar qooduuf deemanitti biyyi tun
under catastrophic event. Catastrophic event jala jirti. Waan badatu itti deemaa jechuudha. Kun dafee sirraa'uu danda'u qaba jechuudha. Silaa har'a ilmaan Oromoo sunni nayaamaa jechuun qabanii jechuudha. Oromoon eenyuyyuu olii jechuudha. Garee kanneen illee olii jechuudha. Sababa biyya tana gadhaabuu danda'u jechuudha. Bar Sumaaliyaan ka gadhaabachuu dadhabdee bare kilaan poolitiksii isaa oofaniiti jechuudha. Kilaanii hundinuu gosti Sumaaliyaa keessa jiru hundinuu Daaroodillee Diriillee Hawiyyallee Isaallee waa walqixa ta'eeti. Uummanni Oromoo ammoo kana utubee danda'uu qabaa jechuudha. Biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessatti uummanni Oromoo siyaasa kana utubeeti political transformation illee economic transformation illee uummata fiduu danda'u jechuudha. Kan mootummaa biyya tanaallee tissuu danda'u. Kabajaa itti qabuu danda'u jechuudha. Kabajaan salphina tu'e. Amma haala maaliirra jirta? Jiruuf jireenyi kee mootummaan naannoo Oromiyaa keessa jiru siin akkamitti si ilaala? Akka firaatti moo akka diinaatti si ilaala? Wallahi hin gubadhee jira beektu. Bakka ana yeroo hundaayyuu na shakkanii. I am scapegoat always. Scapegoat jechuudha. Namni armaan dura qabsoo keessa yoo ture scapegoat si yaadanii jechuudha. Ebaluun kun shakkamaa jedhanii jechuudha. Odoo ati garee kamiyyuu hin deeggarre, odoo ati saayidii ma'ee nutuu hin qabanne, tiiboosoo namiitu odoo ati hin taane si shakkuu jechuudha. Si shakkuu jechuudha. Har'a nuu barnoonni hin hafne jechuudha. Barnoota faranjiillee barannee jirra. Deebii saba kennaafillee eenyuyyuu illee kennuu hin dandeenyaa jechuudha. Garuu wanti haalli nuu mijaa'ee namoota kaleessi caccabee kunniin caccabanii jedhanii wanti nu godhamee jiru jechuudha. Kaffaaloo Tafarraa Bar yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti I am his senior isaa ta'ani. I know him very well. Mucaa kana nan beeka. Bar namni wareegama akkasii kafaleeti salphamatti laaluun gaarii miti. Har'a qabsaa'ota akkasii kanatu jira jechuudha. Haggatame. Kana caalaallee harki cabee jiru jira jechuudha. Ijoollee kolaamtee jira jechuudha. Warra kolaasanii har'a jireenya addunyaa kanarratti uumaan barbaannee jira jechuudha. Kan inni irratti ammallee daba dalaguun nama akkanaa ofirraa dhiibuun hin jira jechuudha. Ifatti jira jechuudha. Nama akkanaatti karaa haga saaqanii biyyi tun yeroo hundaayyuu gaafii keessa seenti jechuudha. Mootummaan jirus kabaja argachuu fi namoota kanneen laaluu qabaa jechuudha. Kabajaa hoo barbaade jechuudha. Kabajaa hoo barbaade. Salphina hoo barbaade ammoo namoota akkanaa kana kakaleessa gubatan rabbi sin gargaaraa jechuudha. Anamma jireenyi irra jiru gubatarra jiraa jechuudha. I have nothing. Hoggaa agarsiis hidhamee warri faannoo diimaa addunyaa saartifikeettiin qabaan isa sitti ergee jira. Saartifikeettiin wayyaaneen naa kennitti si ergee jira doktor. Anarra saartifikeetti sanii ol mee akkamitti gargaaramu uummanni Oromoo na beekaa. An uummata kiyyaafan mallee mormi kiyya oona cite minni homaayyuu miti. An sheerii xiqqoo wayii ba'eefi jira uummata kiyyaa. Ammas rakkoo keessa jira jechuudha. Dhumarratti ergaa uummata Oromootiif akkasumas abbootii aangoorra jiraniif garee Oromoo keessaa aangoorra kan jiraniif ergaa gabaabaa qabdaa? Nan qaba. Ergaan garee aangoorra jiruufis uummata Oromootiifis qabu paartiiwwan siyaasaatiif illee qabu tokkoof tokko. Qabsoo uummata Oromoo ammaan booda duubatti hin deebi'u. Jenereeshinii haaraa harka jiraa jechuudha. Namni waggaa 80, waggaa 70, waggaa 60 qabsoo kana keessatti paartisipeet hin godhu jechuudha. Warra mootummaatiif qaama mootummaatiif nama waggaa 50, waggaa 60, waggaa 70 si fayyadu gaggara galiitii ijoollee jenereeshinii dhufu kanarraa jechuudha. Waan ijoolleen jenereeshinii duubaa dhufu isaan ammaan booda uummata
isaanii ka biyya tana hoogganu jechuudha. Uummata jechuun isaanii jechuudha. Uummanni Oromoo isaan jechuudha. Isaanan kun qabsoo isaanii ammaan booda akka salphanne Oromoon tokko ta'uun garee odoon deeggarre jechuudha. Garee kamiyyuu odoon deeggarre qabsoo jaalleewwanii oofuu danda'uu qabanii jechuudha. Mootummaan waa ijoolleen tun jettu ammoo caqasuu danda'uu qabaa jechuudha. Ati achii dhuftee ati garee kanaa baatee jechuun hafuu danda'uu qabaa jechuudha. Uummanni Oromoo akkuma kaleessaa wal gargaaruu danda'uu qabaa jechuudha. Uummata Oromoo ammallee gareen hin bilisoomsu. Uummata Oromoo kan bilisoomsu uummata Oromootu bilisoomsa. Salphina keessaa kaleessallee bahaa jenne uummanni Oromoo salphina keessaa walii galee ba'e jechuudha. Dararaa itti guddannaan hin taa'uu gabbaa ofirraa qabaa jedhee diina ofirraa qabee jechuudha. Diina jechuun ammoo Tigireedhaa miti yookaan Amaaraa miti yookaan ammoo Guraagee miti jechuudha. Diina jechuun isa kaayoo kan kee afoo dhaabatu jechuudha. Isa dantaa sabaa afoo dhaabatu jechuudha. Oromoollee ta'ee inni dantaa kee afoo dhaabatu inni kaayoo kee afoo dhaabatu diinaa jechuudha. Kana Oromoon akkasii beeki warri aangoo irra jiru warra dhugaa biyya tanaaf du'e. Uummanni Oromoo miliyoona 60-50 kana si wayyaa uummata Oromoo miliyoona 50 kana qabadhu jedhaan. Sabni bicuuni silxeen homaa siin gootu jedhaan. Uummata Oromoo kadhaa kanatu waasii godhaa jedha. Abdallaa Hussein Jiloo magaalaa Asallaarraa sa'aatii kana fudhattee darara keessa dabarte dhiibbaa sirra ga'e haala atiif daa'imni kee maatiin kee yeroo ammaa keessa jiru waan nu waliin dubbatteef galata guddaa qabnaa. Gamuma kanaan akka ogeessota seeraa idil addunyaatti odeeffannoo fi information amma arganne gara fuulduraatti qindeessinee process goonee haala barbaachisaa ta'een haala itti gaafatamummaa naamusa orgummaa irratti hundaa'een kan itti fufnu ta'a. Kaayyoon marii kanaa akkasumas immoo miidiyaa irratti kaayyoon marii kanaa uummanni keenya akka baratuuf, uummanni keenya akka dhaga'uuf, uummanni keenya waan Oromoon keessa darbite, waan Oromoon yeroo ammaatti keessa jirtu, qabsaa'ota keenya kan dhiiga isaanii kennan, kan lubbuu isaanii kennan, maal keessa akka darban, maalirra akka jiran, seenaan isaanii galmaa'ee akka taa'uuf, uummanni Oromoo akka baratuuf, eenyu Oromoo dararaa akka ture, eenyummoo Oromoo akka dararaa jiru, dararaan Oromoo kan kanaan dura waggaa 2-3 duraarraa ammaa qaamuma wal fakkaatuun dararaan akka gaggeeffamaa jiru, foormii yookaan bifa adda addaayyuu haa qabaatu malee kana uummanni keenya akka baru qalbii fi consciousness uummata keenyaa dabaluuf kaayyeeffatee sagantaa qophaa'e waan ta'eef uummanni keenya kana akka baru barbaannaa. Akka barbaachisummaa isaatti jecha ragaa yookaan odeeffannootiin nuuf laatte kana haala barbaachisuun responsibly itti gaafatamummaadhaan waan fayyaduuf itti gargaaramuu akka dandeenyu waan atis itti waliigalteef gamanumaan waliigaltee kee akka beekamu kaasuun barbaachisaadha. Daawwattoota keenyaa kun seenaa qabsaa'ota Oromooti, seenaa qarree fi qeerroo Oromooti. Dararaa fi yakka sukkanneessaa ilmaan Oromoo keessa darban ammas keessa jiran waliin wal qabatee sirni siyaasaa Oromoo immoo yeroo ammaatti maal fakkaata kan jedhu murtii mataa keessanii fi hubannoo mataa keessanii akkasiin qabaataniif kan isiniif dhiyaate kun jecha ragaa sagantaa ogeessota seeraa idil addunyaa Oromootii fi keelloo miidiyaan kan isiniif dhiyaatu. Qindeessee gulaalee kan isiniif dhiyeessu Waggaarii Raggaasaa. Anis kan jecha ragaa kana gama ogummaatiin walitti qabee qindeessu Heenab Gabbisaa. Turtii waliin qabaataniif galatooma jechaa gara fuulduraatti haaluma wal fakkaatuun qabsaa'ota Oromoo kan darara keessa darban kan seenaa wal fakkaataa qaban qabannee dhiyaannaa galatooma turtii gaarii. Atis galatoomii Abdallaa Hussein. Baay'ee galatooma ulfaadhaa maqaa uummata Oromootii fi maqaa keelloo miidiyaatiin.
Hello.